السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشمار كفون إذا لتنتو تكوجن توتوم جرجرتو بك مزرتنتي نجا فيك يا وجهان كنا اسم براجرات وشاكم براتمي مش بريدا مش أجائبا قبلني سنيد وفي نزرة اسم راكي كمو فيديو كننجت مرات تلالو كفا وروني هراوتاتنا اسمه سبسكرايب كراتي فيديو كن فيديو مبريدا فيديو نجابا كاسم برجعه نوردو فاسنين جنا مش عدا فريجي أكاسوما ماشين وفتمي يتشا فانو روموتين laawundarii yookiin maashina uffata miiccu jechuudha. Afaanuma beekuun isinitti hima. Qoriin kun qorii maashaallah qorii ajaa'ibaa jechuudha. Killillee killa nama tokko nyaachisu argitanii maashinaan kan hojjetame jechuudha. Maashinaan hojjetame namoonni tokko qoriin ati hojjettu kan maaliiti heexoodha maal jettanii akkas gaafattanii meeshaan meeshaa oriijinaalii maashinaan kan hojjetamu kan duraanii akka duraanii sanii miti. Meeshaan hunduu maashinaan hojjetama jechuudha. Yeroo ammaa kana meeshaa maashinaan hojjetamu musani malee ka duraan akka harkaan bocanii sanii miti. Maashaallah meeshaa babbareedaadha jechuudha. Isin immoo viidiyoo keenya kana xumura laala. Meeshaa aadaa qofa osoo hin taane firiijiin illee hin jira. Obboleettiin teenya meeshaa waa sadii bitatte jechuudha. Akkasuma goddanyaa ofiitiif illee bittee jirti. Maashina uffata miiccuu akkasuma immoo firiijidha. Firiijiin guddaa firiijii kwalitii ta'e jechuudha. Firiijii Turkii jechaadha. Hedduu bareedu jechaadha. Firiijii Turkiiti jechuudha. Firiijiin isin bitatte as biratti meeshaa ashawaadhaan meeshaa torba guutuu qabdi jechuudha. Akkasuma immoo ashawaan meeshaa torba guutuu of biraa qabdi jechuudha. Ofiifillee abbaa gadaa kanaan meeshaa torba guutuu qabdi jechuudha. Deebitee qorii tokkollee biratti qabdi. Qoriin tokko ka arsiitiin bira qabdi. Argitanii meeshaan akkatti bareedu ajaa'iba bareeda. Akkaataan akkana bareechise sababni inni akkana bareeduuf taasise akkaataa dhahaati jechuudha. Maashaallah hedduu bareeda jechuudha. Meeshaan kun eessa deemaa warroonni jettanii nu gaafachuun keessan waan hin oolle kana waan ta'eef isinitti himna jechuudha. Warroonni hadabbaa baga gammadaa sinin jira hadabbaadha. Obboleettiin teenya Asiyaan hadabbaa irraa akkanatti ajajatte jechuudha. Maal kana qofaa miti meeshaa biraallee of duratti jaluma jalaa bitadha jettee meeshaa biraallee of duratti hin qabdi. Maashaallah hanga galutti anumaaf bitta jetteerti. Inni kun abbaa gadaati. Abbaan gadaa kun argitanii akkatti bareedu maashaallah hedduu bareeda jechuudha. Calleen kun inni kun waan isin garramu Singaram kirriidhaan hojjetame fakkaata. Meeshaan aadaa kunniin garuuyyuu qoriin shingadhaan hojjetame. Calleen akka inni satat jedhee akkana bareedu kun shingaa hin fakkaatu kirrii fakkaata. Garuu shingadhaa shingaa yookaan simaagoodhaan hojjetame jechuudha. Maashaallah diriiree akkatti bareedu argitanii hedduu bareeda. Warroonni barbaadanii akkanatti hojjechiifadhaa sinin jedha baay'ee bareeda. Inni biraa killa jechuudha. Killa bareedaa kana killi kun hedduu bareeda. Killa guddaadhaallee jechuudha. Meeshaa babbareedaa kanneen warroonni eechiifachuu barbaadan ajajaan hojjanna malee gabarraa kan binnu miti. Xunxolleen xunxoo banaati jechuudha. Xunxoon banaa yeroo ammaa kana dhabamte jirti. Meeshaan aadaallee dabalee jira. Warroonni eechiifachuu barbaadanii boraatii fi buqqeelleen akkasumas siinqeelleen kinoos bira jira. Biratti ammoo qorii aadaa arsiitiin qabdi jechuudha. Obboleettiin teenya maashaallah rabbi nagaan si haa galchu nama ittiin nyaatuu fi irraa keessaa nyaatuu fi keessummaa ofii ittiin galfatuu fi firoottan ofii biratti hin dhaqee irraa gammadu rabbi si haa taasisu siin jenna. Hedduu bareeda jechuudha. Taansi ammoo ashawaa kanaan illee jechuudha. Ashawaalleen kinoo akkuma isin argitan kana ashawaan illee goddanyaa ofiitiif hojjechiste jechuudha. Ol ka'ee deebi'ee akkana isin mul'isuun kiyyaayyuu mee garaa isin haa nyaadhu asumaan laayikii son tuqin biran darbinaas hin jedha. Ashawaadha. Ashawaa kanaan illee hojjechiifatte jechuudha. Akkuma fedha abbaatitti eegnee hojjanna. Garuuyyuu osoo abbaa gadaatii fi ashawaa osoo hin taane abbaa gadaatii fi arsiidhaan hojjechiifattan irra isin wayyaa. Maaliif jennaaniin ashawaa kana baay'ee isiniif naawwu carqiin hiqaa yeroo kamiyyuu hin haqannee fi kararii hin jijjiiranne dhugama jirtu isin hima abbaa gadaatii fi arsiidha. Qoriin garaan isaa keessa akkana jechuudha. Maashinaan hojjetameef jecha hedduu qulqullaa'ee bareedee duubni isaa kun akkatti bareedu laala. Sababni isaa waan maashinaan hojjetamuuf ka maashinaa waan ta'eef hedduu bareedaa. Ittaansee maashina uffata miiccu jechuudha. Maashinni uffata miiccu kun abbaa kiiloo 20ti. Kiiloodhaan jira jechuudha. Abbaa kiiloo 16 jira. Inni kun kiiloo 20 jechuun maashina baay'ee guddaadha. Argitanii maashina baay'ee guddaati.
namoonni barbaadan bitadhas ni jira gaafii namoota baay'eetii namni hedduun gaafata inni kun quality darajaa tokkoffaa qabu jechuudha maashaallah baay'ee quality ka ta'e abbaa kiiloo 20 kiiloodhaan garaa isaa keessi bootaan uffata itti miiccu kana maashaallah baay'ee bareeda tubboo isaa kan bishaan gara alaatitti baasuuni hedduu bareeda jechuudha bareeduma qofa osoo hin taane meeshaa quality qabu jechuudha meeshaa quality ti meeshaa bareedaadha waan ta'eef namoonni barbaadan bitadhas ni jira bootaan kun ammoo bootaa uffata itti gogsu yookaan ammoo uffata qoqqorsu jechaadha as keessi kun jechuudha namoonni barbaadan bitadha gaafii namoota hedduuti deebisniif ta'a jedhee hiyyaada yeroo jalqabaatii fi maashina uffatatti miicuu binne jechuudha maashaallah baay'ee bareeda gatiin isaa as biratti gatiin isaa jechuudha birri 48 jechuudha sababni isaa kiiloon baay'ee guddaadha kiiloo 20 jechaan namni kamuu hin beektanii kiiloo guddaadha kiiloo 20 miicca jechuudha baay'ee guddaadha akkuma isin argitan kana keessi isaallee hangana bal'ataa baay'ee guddaa waan ta'eef guddina irrallee qualitiin isaa darajaa tokkoffaa kan qabu gatiin isaa akkuma isin barbaadan akka 20 illee jira darajamaan jira jechuudha akka 20 tu jira akka 30 tu jira inni kun garuu sadarkaan isaa tokkoffaa waan ta'eef akkana obboleettiin teenna waan bareeda barbaada birriin kee erga bahu hin oolle meeshaa bareedaa fi meeshaa qualitii hajama waan isin jetteef obboleettiin keenya jetteef kana hojjechiisne kana binneef jechuudha namoonni barbaadan gatii kanaan dhiifama boota wiitti osoo meeshaa aadaa isinitti hin himin isin bira lufuu kiyyaaf dhiifama guddaan irraa ta'a obboleettiin ta'een hanga ajajattee turtee jirti sababa waan ajajattee hanga ajajattee turtee jirtuuf jecha gatiin nuti hin hojjechiifneef sababa haga hojjanneef turreef jecha gatiin meeshaa aadaa sun ittiin hojjetame meeshaan aadaa sun jechuudha gatiin inni ittiin hojjetame dura 9,500 amma ammoo warroonni bitachuu barbaadan illee hojjechiifachuu barbaadan illee 10,000 galee jira jechuudha amma boodallee namni hojjechiifachuu barbaadan 10,000 galee jira qarqaruu 9,500 kan raafu ittaansee firiijidha firiijiin kun firiijii turkiiti jechuudha firiijii hedduu bareedaa fi darajaa tokkoffaa eeggate jechuudha maashaallah firiijii bareedaadha akkuma isin argaa jirtan kana maashaallah waa hundumaayyuu qaba jechuudha firiijii qualityidha namoonni bitachuu barbaadanii warroonni naa bitaa jettanii namni lama hin jirtanii keessanillee isin hima jechuudha rahmaa fi saadaan firiijii nagaafattanii firiijii bareedaa ergattaniirtanii birri garuu firiijii kana osoo bitattanii firiijiin kun irra bareeda isin jira ofii kiyyaallee kana bitadhe wallahi waan isin ajaa'ibu ofiillee kana bitadhe baay'ee waan natti tolle baay'ee jaaladhee jiruuf kana bitadhe jechuudha warroonni bitachuu barbaadan bitadha firiijii baay'ee gatiin isaa baay'ee dabalee jira jechuudha warroonni bitachuu barbaadan baay'ee dabalee jira firiijii bitee jechuudha lama namaaf bitee tokko ammoo ofiif bitadhe sadii bita jechuudha sadiin isaa jechuudha 40 jedhanii didanii waan sadii biteef jecha 39 bite jechuudha waan sadii biteef 39 bite jechuudha 40 malee jedhanii dadhabe sadii bitee hedduu bareedaadha kunillee keessaa baha jechuudha argitanii maashaallah baay'ee bareedaadha maqooyaa qaba jechuudha as biratti boota baradoo lama qaba jechuudha argitanii boota baradoo lama qaba warroonni barbaadan hojjechiifadha madaddaraan isaa madaddaraa quality ta'ee fi sibiila xankaaraa ta'een qaba hojjetame jechuudha maashaallah hedduu bareeda akkuma isin argitan kana jechuudha warroonni barbaadan bitadha isinin jedha firiijii quality akkana kana akkisin jalan darbine bitadha firiijiin kun firiijii bareeda yeroo jalqabaatiif fidde jarru jechaadha yeroo jalqabaatiif finne nun jette akkuma isin argitan duuba isaa kanatti jechuudha kana maaliif fidee isin mul'isaa jira seetan kinoo as biratti maqoxaaxaraan isaa jechuudha maashaallah maqoxaaxaraa qaba jechuudha firiijiin kun waa baay'ee qaba gamanni isaa kinooti duuba kana wanti isin fidee as biratti maqoxaaxaraa qaba jechuudha gaaniin isaa maqoxaaxaraa qaba firiijii quality dha jechuudha wanta baay'ee waan kaawwanii layyatti isa godhu waan qabuuf jechuudha maashaallah bareedaadha wanta gaarii ofiin nama ofii jaalatan namaan illee jaalatan waan ta'eef bitadhaa isinin jedha hedduu bareeda jechuudha firiijii quality waan ta'eef sani babasaniif akkana isin jajjaa jira malee waan biraatiif miti bitadhaa isinin jedha meeshaa bareeda akkasuma madaddaraa keessaa raan isaa madaddaraa kana madaddaraa xankaaraa ta'e jechuudha sibiilli isaa kun sibiila hedduu jabaataa akka ta'e jechuudha keessaa baa sibiilli sadeen hunduu keessaa baa jechuudha sibiila xankaarri jedhee sibiila bareedaa qaba jechuudha hedduu natti tole dhugaa kaleessa galgala naa dawwalee firiijii akkana dhufe firiijii bareeda kootu naan jedheennaaniin dhaqee firiijii sadii bite jechuudha akkasuma ammoo raadiyaa fi saadaa fi rahmaadha
dhiifama narraa Saadaa fi Rahmaan firiijii kana isiniif bita waan ta'eef kana isinii bituu hedaa keessaan natti dubbadhaa isinin jedha. Sibiilli isaa kun baay'ee xankarri jedhe sibiila baay'ee bareedaati kana isinii hawwe isinin jedha. Namoota biraatiif illee akka kana bitattan abdii guddaa fi hawwii isinii qaba. Warroonni bitachuu barbaadan kana bitadhaa isinin jedha. Akkasuma immoo sa'aatii 12 jechuudha. Maqooyyaa sa'aatii 12 qaba jechuudha. Sa'aatii 12 tursiisa jechuudha. Maabiraatiin badee erga maabiraatiin badee booda maqooyyaan isaa sa'aatii 12 tursiisa gubbaa isaa irratti isinitti mul'ata. Sa'aatii 12 tursiisa jechuudha maqooyyaa.